deebi isa qofa gabbaruudhaaf nu uume kan shariikni isa cinaa jirre kan shariikni isa cinaa kana jecha rabbii olaanaa taheeti wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuna deebi rabbumaatu haqaan gabbarama kaysan tahiyyoo gabbaramellee gabbarinsisaa san sobaani deebi ani muslima gaafi muslima jechuun maali deebi muslima jechuun isa rabbii isaa beeku amantii isaa beeku muhammadis nabiyyi isaa ta'uu qabeeku muhammadis nabiyyi isaa ta'uu rabbiitu ni jee namni rabbi ta'uudhaaf jaalate islaaminaa amantii isaa ta'uu fajaalate muhammadis nabiyyi isaa ta'uu fajaalate jannata seenuun isaaf sabatte jannata seenuun isaaf محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد نبيا وجبت له الجنة رواه مسلم سبحان ربك جواب ربي الله الخالق المالك المدبر المعبود بالحق سؤال ما هو الواجب عليك في معرفة ربك جواب الواجب عليك إفراده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين سؤال بما عرفت ربك جواب عرفت بآياته ومخلوقاته سؤال ما هو آياته ومخلوقاته جواب ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما سؤال من الذي خلقك وخلق جميع العالمين جواب الله هو الذي خلقني وخلق جميع العالمين سؤال من الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر جواب الله هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر سؤال من الذي خلق الأرض التي نمشي عليها جواب الله هو الذي خلق الأرض التي نمشي عليها سؤال من الذي خلق البحار وأجرى الأنهار جواب الله هو الذي خلق البحار وأجرى الأنهار سؤال من الذي خلق الأشجار وأخرج منها الثمار جواب الله هو الذي خلق الأشجار وأخرج منها الثمار deebi ani muslima gaafi muslima jechuun maali deebi muslima jechuun isa rabbii isaa beeku amantii isaa beeku muhammadis nabiyyi isaa ta'uu qabeeku rasuulli rabbiitu ni jee namni rabbi ta'uudhaaf jaalate islaaminaa amantii isaa ta'uu fajaalate muhammadis nabiyyi isaa ta'uu fajaalate jannata seenuun isaaf sabatte hadiisa kana muslimiitu odeeyse gaafi rabbiin kee eenyu rabbiin kiyya allaha rabbiin kiyya isa waa hundaa
ربين هي موتي وهنداتي ربين هي سنلقى وهندات هلقلتو ربين هي سنوانا قبرمو إسمالينا تقول يا مدو إسمالينا تقول قبرو كافي ربي خيبيخو خيستي dirqamni sirra jiru maali dirqamni sirra jiru maali deebi dirqamni narra jiru hojii isaatiin rabbi kophaa baasuudha bareedsa isaatiin isa kophaa baasuudha maqaa fi sifa isaa keessattis waa takkalleen isan fakkaatan jee qopheessuudha waa takkalleen isan fakkaatan jee qopheessuudha daliilli kanaa jecha rabbi olaanaa taheeti alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin gaafi rabbi keemaalin beekta rabbi keemaalin beekta deebi ayata isaatii fi uumaa isaatiin hin beeka ayata isaatii fi uumaa isaatiin hin beeka gaafi ayata isaa akkamiin beekta ayata isaa akkamiin beekta deebi akka halkaniitii fi akka guyyaati akka duudhaatii fi akka jiyaati akka duudhaatii fi akka jiyaati yaadi ragaan dubbii kanaa maali ragaan dubbii kanaa maali deebi jecha rabbii olaanaa ta'eeti jecha rabbii olaanaa ta'eeti ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته أسطال البيت ربي رنمك جلجل الراري الليل الكني فيه والنهار إياني والشمس الأولى فيه والقمر جيبنيس لا تسجدوا للشمس الأولى من سجودنا لا ولا للقمر جاء بالليل سجودنا لا واسجدوا لله الذي خلقهن ربي سانكره بالسجود لا إن كنتم يرجون يقاتني إياه تعبدون إذا بتاع غبرتا إن كنتم يرجون يقاتني إياه تعبدون إذا بتاع غبرتا في آية خنان جرين ربي سميك من بيتا آية خنان جرين ربي سميك من بيتا ديبي أنني في قيان بيتا كما وصوت بياتا تيل كنبتياتا جيكي ساتي أكنا جلغا جرين ساخنو كنان بيقا جرين ساخنو كنان بيقا كافي وما ربي تاك من بيتا وما ربي تاك من بيتا بيتا gaafi samii fi dachiin uumaa rabbii ta'uu irratti ragaan maali uumaa rabbii ta'uu irratti ragaan maali deebi jecha rabbii olaanaa ta'eeti inna rabbakum خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش كان يتخنى مالي كان يتخنى مالي في عالم ونيوتومي gaafi dalkanii fi guyyaadha aduu fi ji'a seenyuutuume aduu fi ji'a seenyuutuume deebi halkanii fi guyyaadha aduu fi ji'a sakkumaatuume aduu fi ji'a sakkumaatuume gaafi dachiirra yaanu tanoo eenyuutuume dachiirra yaanu tanoo eenyuutuume deebi dachiirra yaanu tanaas rakkumaatuume dachiirra yaanu tanaas rakkumaatuume gaafi eenyu baarume dachiirraa eenyu bishaan burqisiise dachiirraa eenyu bishaan burqisiise deebi rakkuma baarume dachiirraa isuma burqisiise dachiirraa isuma burqisiise gaafi eenyu mukkeen uume mukkeen sanirraa
eenyuun midhaan isin oomishachiise eenyuun midhaan isin oomishachiise. Deebii rakkumaa mukkeen uume mukkeen sanirraa rakkumaa midhaan nu oomishachiise rakkumaa midhaan nu oomishachiise. Maa huwa maaliku duniyaa wal aaxiraa. Jawaab Allahu huwa maaliku duniyaa wal aaxiraa huwa maaliku duniyaa wal aaxiraa. جواب الله هو الذي يؤتي الملك لمن يشاء من عباده لمن يشاء من عباده. جواب الله هو الذي ينزع الملك ممن يشاء من عباده ممن يشاء من عباده. جواب الله هو الذي يدبر الأمر كيف يشاء هو الذي يدبر الأمر كيف يشاء. جواب الله هو الذي ينزل المطر من السماء هو الذي ينزل المطر من السماء. جواب الله هو المعبود بالحق وغيره إن عبد فبباطل إن عبد فبباطل. جواب خلقنا الله لعبادته وحده لا شريك له وحده لا شريك له. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون. جواب عبادته توحيده وطاعته توحيده وطاعته. جواب إراد الله تعالى وهو أعظم ما أمر الله به وهو أعظم ما أمر الله به. جواب هي لا إله إلا الله هي لا إله إلا الله. جواب معناها لا معبود حق إلا الله لا معبود حق إلا الله. جواب الشرك بالله وهو أعظم الذنوب عند الله وهو أعظم الذنوب عند الله. جواب عبادة غير الله معه عبادة غير الله معه. جواب دعاء غير الله والخوف من الأموات والخائبين والنذر والذبح لهم والاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. देवी रब्बुमा मोती दुनिया आखिराती रब्बुमा मोती दुनिया आखिराती. देवी रब्बुमा तुआंगो गब्रोतन सारा नम फेरेव कन्ना रब्बुमा तुआंगो गब्रोतन सारा नम फेरेव कन्ना. देवी रब्बुमा तुआंगो नम फेरेर्रा फुडता रब्बुमा तुआंगो नम फेरेर्रा फुडता. देवी रब्बुमा तलिगा वाहुंदा गरगगल्चा रब्बुमा तलिगा वाहुंदा गरगगल्चा. देवी रब्बुमा रोबा समीरानु बूसा रब्बुमा रोबा समीरानु बूसा. देवी रब्बुमा तुआकां गब्बरमा Kaisan tahiyo gabbaramelle gabbarin sisasan sobani gabbarin sisasan sobani. Devi isa qofa gabbaruudhaaf nu uume kan shariikni isa cinaan jirre kan shariikni isa cinaan jirre. Dalilli kana
jecha rabbii olaanaa taheeti wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuna. Deebi isa gabboomsuudhaa fi qaalii isaa godhuudha isa tokkoomsuudhaa fi qaalii isaa godhuudha. Deebi gabbaraan rabbi kophaa baasuudha irra guddaa waan rabbiin itti ajaje ibaadaadha jechuun isa qopheessuudha ibaadaadha jechuun isa qopheessuudha. Deebi isiin laa ilaaha illallahu jechuudha laa ilaaha illallahu jechuudha. Deebi gabbara maanakaa rabbii tokkicha malee samii fi dachii keessattis hin jiru jechuudha hiikkaansaati hin jiru jechuudha hiikkaansaati. Deebi rabbi qindeessuudha ammoo rabbi qindeessuun rabbi biratti irra guddoo diliidhaati irra guddoo diliidhaati.